saalaa keessan qaama saalaa keessan bakka deemtan maratti yoo isinitti kan dhaabatu ta'e yoo qaamni saalaa keessan kan ejjetu ta'e jechuudha. Kuni sammuu keessan maal gochaa tan jira? Maaltu yaada akkasii keessa isin geesse? Akkamitti qaamni saalaa keessan warra dhiirotaatiin hin jechaa jira? Akkamitti qaamni saalaa keessan akkasuma ka'ee dhaabbata? Maaliif of taqoxaxaruu yookiin immoo of to'achuu hin dandeessanis? Hashama harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatan hundumti keessanuu har'a ergaa haaraa tokko isiniif qaba. Akka jaalattan abdiin qaba. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gad tuquudhaan viidiyoon kee atattamaa yeroo hundumaa dafee akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessu. Karaa chaanaalii kanaatiin jechuudha. Pirankii garaagaraa akkasumas namoota karaa irratti waggaa fi adda addaatiin gaafadha. Waa'ee jaalalaa nan odeessaa, ekspiriyaansii biyya keessattii fi biyya arabaatitti qabuu nan dabarsaa. Itti bashannantu hin jaalattu jedheetii yaada. Yeroo tokko immoo jireenya kiyyaa irratti wanta naqunnamu yookaan immoo wanta argu bira darbuun barbaadu osoo hin dubbattiin namootaaf osoo ergaan dabarsin jechuudha. Iddoo gongora jedhee wanta yaadu har'as waan akkasiitan qabadhee dhufe. Karaa adda addaatitti jechuudha. Wanta adda addaa wanta naqunnamu dubbachuun barbaada dogongora kan yaadu jechuudha. Maaltu naqunname? Naqunname duwwaa osoo hin taane wanta jiru, wanta biyya lafaa kanarra jiru yookaan immoo wanta yeroo jiraannu jireenya keenya keessatti nuqunnamu dhiironni immoo jechuudha. Akkamitti akka dabarsuu qabnu fakkeenyaaf wanti tokko dhiiraa fi durbaa wanti adda addaa walitti dhiyeessuu danda'a. Karaa hojiitiin haa ta'u, karaa yeroo bashannantan haa ta'u, akkuma ta'ettu haa ta'u dhiirota wajjiniin walitti dhufeenya yookiin immoo walitti siquu dandeettan jechuudha. Walitti siquu yeroo isin jedhu fakkeenyaaf yeroo bishaan daaktan bakkee maznaanyaa garaagaraa deemtanii iddoo bashannanaa garaagaraa yeroo deemtan bishaan daaktan dhiirris durbis bakkee tokkotti daaka. Inna fakkeenyaaf namoonni dhiironni jechuudha warri daaksisuu danda'an hin daaksisu jechuudha bishaan. Hin daaksisaa dhiironni jechuudha daa'imnis jira ijoolleen gurguddoonis jiranii warri baruu barbaadan jechuudha qarshii isaaniitti kaffalanii kan baran jiranii akkasumatti immoo namoonni yeroo achitti beektan jechuudha namoonni dandeettii bishaan daakii qabanii rakkoo maalii qaba akkas yoo goote baruu dandeessa jedhanii ta'u namnis ni barsiisuudhaaf sinitti siqu diraachuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan maalidha? Amma dogongoraa as biratti ta'uu sinitti. Inni lammaffaan immoo konkolaataa keessatti yeroo baay'ee gara baadiyyaa yeroo deemtan loonchiinii yookaan immoo makiinaa dheeraa sana yeroo deemtan baasii garaagaraati yeroo deemtan walitti siqxanii akkasitti walitti siqxanii walitti maxxantanii deemuu dandeessu jechuudha. Inni walitti maxxantanii yeroo deemtan qaamni saalaa dhiirotaa hin ka'a jechuudha. Qaamni saalaa dhiirotaa hin ka'a. Sababii maaliitiif yaada san keessa namni tokko qaamni isaa kan ka'u sammuu isaa keessatti yoo yaadni itti dhufe duwwaadha. Namni kamiyyuu qaamni isaa tuqameedha cal jedhee ta'u kan ka'u hin jiru jechuudha. Akkasii keessa osoo hin galin osoo gonkumaayyuu hin yaadin jechuudha. Yeroo hunda isinii yeroo daallee shamarranii argitan, yeroo harma shamarranii argitan, yeroo taafa shamarranii argitan qaamni keessan kan ka'u taanan kun dogongora guddaadha. Rabbi dhugaa isin jedha. Afaan kamiyyuu odeessaa, afaan Amaariffaa odeessaa, afaan Ingiliffaa odeessaa, afaan Oromiffaa odeessaa kuni dogongora. Nama akka keessaniiti kan maatii isaanii daffaru, kan ijoollee obboleewwan keessanii, ijoollee fira keessanii daffaran namoota akka keessaniiti jechuudha. Makiinaa keessatti iddoo tokkotti jechuudha nama dhiira wajjin walitti maxxantanii deemuu dandeessan. Naqunnamee beeka. Gara intini yeroo deemu jechuudha. Finfinnee gara xaafoo yeroo deemu naqunnamee beeka. Makiinaa keessatti rifeensa koo battaluma sanitti na jala badee beeka hojjechiifadhee ta'e jechuudha. Walitti maxxananii waan deemaaf. Hafuurri isaanii nama taajaa. Isarratti moosi waan bira shamarree takka bira dhaabbatanii ta'u yeroo qaamni keessan ka'u kun dogongora guddaadha dhugaa isiniin jedhani. Akkamitti nama wajjin jiraatan namni akkasii jechuudha. Namni amala akkasii qabdan akkamitti nama wajjin jiraachuu dandeessan? Maali rakkoon keessa maal taatan? Dhugaa isiniin jedha Rabbi baay'ee tokkoon gaddanii gama kiyyan jechuudha. Inna bishaan yeroo daaksistan bartuu jechuudha yookaan immoo namoota ijoollee xixiqqooti jira bakka bishaan daakan bakka bashannanaa ijoollee xixiqqooti jira
karaa garaa garaatiin nama wajjiniin walitti siquu dandeessan konkolaataa keessatti iddoo salfii garaa garaa jirutti jechuudha namoota wajjiniin wal dhibuu wal tuquu siin qunnamuu danda'a. Inna bakka sanitti of hin to'attan taanaan qaamni keessan calliseetuma kan dhaabbatu taanaan maalidha sin namaa miti dursee gara mataa keessanitti deebi'a. Yeruma sanuu sammuu keessan qulqulleessaa dhugaa isiniin jedhaan. Inna suusiin isiniin qabi suusiin foonii dhugaa isiniin jedhaan. Isin ammoo yaal tajaajiltootumayyuu ta'anii jechuudha waan sin ajaa'ibu keessaa jechuudha sammuun isaanii bakka shamarran harma shamarran yoo argu asiin bakka xiqqoo ishee yoo argu daallee bal'aa yoo argu qaamni isaanii akkasitti kan dhaabbatu jira. Innaa kun dogongora guddaadha rabbi isinirraan eegamu gonkumaa namni tokko koomentii kanarratti safuudha wanti ani haasaa jiru kun safuudha jedhaa barreessa sinan arrabsa dhugaan isiniin jedhaan sinan arrabsa safuu mooti gonkumaa wanti ani haasaa jiru safuu miti safuun isaan isa godhaa jiran isa godhaa jiran san isaani wanti safuu hojjechaa kan jiru ani fedhii foonii raawwachuun barbaada yoo ta'e jechuudha heerumuun qaba abbaa mana kee wajjin wanta akkasii yoo raawwadhe safuun qabu bilginnaan qabu wanta akkasii dhiira kamirrayyuu ba'uun barbaadu afaan kee ilaaltaniiti maybe yeroo tokko TikTok irratti na godhaa subscribe follow na godhaa yeroo isin jedhu sammuun keessan echa dhaqase dubartoonnis dhiironnis jechuudha sammuun keessan echa dhaqa isuma jalaa san daabboo san yaaddanisi miti an yaanni kiyya jechuudha akkamitti guddadhu akkamitti jijjiiramu akkamitti naaf darba akkamitti of danda'uu danda'a akkamitti of jijjiiruu danda'a kan jedhudha malee jechuudha fedhii foonii taanaan TikTok irra dhufuun nan barbaachisu guute namni waan san raawwachuudhaaf guute kanaafuu please dhugaa isiniin jedhaan keessattuu warri dhiiraa please bakka deemtan maratti konkolaataa irratti haa ta'u bakka hojiitti haa ta'u bakka hiriirri garaagaraa bakki nama wajjin walitti siqxanii deemtan yookiin jireenya keessan keessatti sin qunnamuu danda'a. Sammuu keessan to'adhaa maalaan gochaa jira maalaan yaada jira no wanta akkasii gaarii miti yaaduun qabu no wanta akkasii raawwachuun qabu jedhaa ofitti maal taatan maalisin okay ani ofan beeka jechuudha namni tokko yoo bishaan daaksisuudhaaf wanta akkasii kanarratti raawwatu taanaan ofan beeka waan ta'eef no nama sanirraa nasiqa daa'imatu jira beeki daa'imti gonkumaa sammuu ishiitti keessatti wanta akkanaa yaadne daa'imti waggaa 5 waggaa 6 jiraachuu dandeessi. Isin ishirratti waan akkasii raawwattu maal taata warri dhiira maal taata warri haamiliin akkasii sin qunnamu jechuudha tsalootii godha dhugaa isiniin jedhaan rabbi kadhannaa godhadhaa wanta akkasii keessan galinaa hin yaadina maalaan gochaa jiran no wanta kanaa dogongora akka ta'e sammuu keessatti nama guddaa miti moo sin maal taatan dhugaa isiniin jedha rabbi nama guddaa miti sin fedhii foonii namni tokko fedhii foonii yoo qabaate dogongoraa sirrii miti jechaati miti kan jiru no sirrii ta'uu dandeessa garuu fedhii foonii qabaachuu miti amma as biratti dogongora keessan bakkuma argitanitti shamarree takka harmaa ishee biraa sarga jettanii akkatti yoo isinitti kan dhaabbatu ta'e kun dogongora no maal shamarree takka daallee ishee argitee tokko kan isinitti dhaabbatu taanaan kun gaarii miti sirrii miti dogongora kun inni famanaa godhaa hedna akkasa isiniin jechuu barbaada warri dhiiraa please gara mataa keessanitti itti deebi'aa amma fakkeenyaaf jechuudha warri dhiiraa obboleewwan keessa yoo argitan obboleewwan keessa wajjiniin siree tokkorra rafaa odoo jedhamtanii qaamni keessaniin ka'u miti sanuma jechuudha haadha manaa kan kee kan taane hundumtuu haadha keetii obboleettii keetii akkasii tolfamansiisa haadha manaa keetiitiin alaa jechuudha qaamni kee gonkumaayyuu ka'ee si dhibuun qabu of eeggannoo godhaa dhugaa isiniin jedhaan rabbi dogongora guddaa keessa rakkoo guddaa keessa akka jirtan nan beekna hubadha jechuudha akkatti inna akkasii isiniin jedha namni guddaan waan beekuuf hin himata maalidha kana ni godhaa jiru kun namni jedhee hubachuu danda'a isinii galee miti garuu immoo jechuun daa'imman irratti waan akkasii yeroo raawwatan jechuudha daa'imman hin beekanii hubamuu danda'u beektanii miti isinii galee inna please wanta akkasii gonkumaayyuu hin godhina dhiironni jechuudha kallattii kamiinuu haala kamiyyuu keessatti dhiirota shamarran wajjiniin wanti walitti sin siqsiisu yookiin walitti sin maxxansu yoo argame qaamni keessan akkasitti dhaabbachuu hin qabu isiniin jedhaa jira gurra keessa sirriitti banaatoo dhaggeeffadhaa
wanta dhageessan kanas hojiirra oolchaa nagaan turaa galatoomaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'an mallattoo bilbilaa gad tuquudhaan viidiyoo yeroo hundaa tattaafan akkasiin bira ga'u godhaa. Ciao nagaan turaa.